Hai family akkam jirtu nagaa keessanii haaluma argituun kanaan itti naqadhee jira. Wanni itti naqadhee sukkaara niidoodha. Habbaa aswaadii xiqur azmuudii jennuun sanii boodallee zayitiin itti naqamaa bishaan wajjiniin jechuudha. Sukkumtu jechuudha. Haala kanaan dursa erga itti naqattanii raawwatanii booda waliin makuu qabutu irshoon illee itti nam'ee jira. Duraan dursa bishaan itti naquun dura zayitii itti naquun dura waan walitti naqxassanii waliin makuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifin bareedin nuuf bukaa sirriitti bukoon isaatillee sirriitti bareeda ta'a jechuudha. Inni kunoo erga bishaan itti naqadhee zayitii koo itti naqee jira. Amma bukeessuu bichaan nu hafee jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan akkanatti itti naqadhee jira. Innaa isinii tokkoon itti naqadhee zayitii itti baay'isuu hin qabdanii. Maaliifin isin baree boodallee jechuudha. Akkasuma sukkaarallee itti baay'isuu hin qabdanii. Maaliifin keessi isaa isinii fi hin bareedu jechuudha. Keessi isaa qilleensa godhatu keessi isaa jechuun akka ispoonjii hin ta'u jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan akkatti bukeeffadhee jira. Sirriitti sukkumuu qabdu akka isinii bareeduuf jechuudha. Yoo sukkumtan baay'ee bareeda. Haaluma argitan kanaan kunoo lallaafaa ta'uu qaba moo bukoosaa jechuudha. Jabaataa ta'uu qabu. Akka buskutii qorqorii jettasan qorqorii moo maal jedhanii yeeshuun akkas ta'uu hin qabu. Lallaafaa ta'uu qaba jechuudha inni. Haala kanaan bareechiti bukeeffadhee akka sa'aatii gimmaashan booda moo walitti deebinaa. Kunoo sa'aatii gimmaashan booda moo haala kanaan naa bukaayee bareedee finni gootanii afanuu qabdu jechuudha moo laastikiidhaan. Maaliifin baay'ee akka qilleensi hin seennetti jechuudha. Kunoo haala kana haaluma argitan kanaan akkanatti bareedee bukaayee argitanii shuufu akkatti inni bareedu jechuudha. Harkattuu nama maxxanu yoo bukaasaa kan tole jechuudha. Baay'ee
jalqabaaf immoo na zeetii xabbasuu deemtan jechuudha. Akkanatti zeetii keessa laallachuu qabdu jechuudha. Xiqqooshii murtanii keessa buustanii zeetiin ho'ee fi hin ho'ee isaa kanaan beektuu jechuu barbaadetanii kunoo zeetiin ho'eetu jira. Haala bareedaadhaan wal qixxaataadhaan jechuudha. Kunoo akkasitti odoo walitti hin baay'isin jechuudha. Yoo baay'istanii iddoo isaa ol canaanaqa waan ta'eef odoo hin baay'isne akkuma haala mi'a keessaniitiin maaliifin waan afuufamuuf jechuudha. Yoo afuufamuu sanii bootaa waliin ga'u kanaaf jechuudha. Wanni isin hin baay'isin isin jedheef jechuudha. Baay'achuun qabu walitti kunoo akkasitti akkuma haala bal'ina mi'a keessaniitiin gammattanii xabbastuu isin jedha. Yookaan inni dhibbaa'uu jechuudha. Baay'ee bareeda baay'ee mi'aawaa jechuudha. Na ashaboositti immoo gochuu hin raaffatina warri ashaboo jaalatanii fi jechuun xiqquma ishee jechuudha. Garuu sukkaara irra caala itti godhamuu qabaa jechuudha. Irra caala sukkaara ta'uu qabaa jechuudha. Kunoo keessa isaa argitaniitu akkanatti banaa ta'ee banamee waaw argitanii faamilii akkatti inni bareede keessi isaa akka ispoonjiitti lallaafaa akkuma dursa argitanii jechuudha. እና haala kanaan isiniif bareedoo ta'uu bahaa akkanatti hojjechuu dandeessu isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa. Hanqinni soo jiraatu koomentiinaaf barreessuu hin dagatinaa, koomentiinaaf ka'a isiniin jedha. Nagaan naa tura, turtii gaarii qabaadhaa.